malo marime ala malo ishagge ala malo ikaziga ya bareda wai wai ya bareda ibona afrankalloy ashoya badaja ashama arkafune khabajamtota dawatota hordoftota shagagi tiu yaro gababa khaysati commenti like share subscribe nugotani wallahi heddu nugamachisan heddu isinir ragamanne galatoma notice garu drama khaynyan akabo hartan akaba shannantan abdi gudare qabna khana boda tartiba khaynen demu dafje chuda sagansaale documentary ada khan lenji garagara shubisa fi drama theatre wanga gababale heddu bakka jirtanit akka lenji fudatan wa ada seni dura duban egalle jirra khanati guya rantana wanni notice ni gadisnu lenjile nuti mana khaysati shakhala gonu hawiso afran qallotin jechuda khande garamu tartiba duraw no arantana qabanne do dufne jira tartiba khana khaysati media garagarat tirati charranutin arkatin khan amantana simbiran gahudaf hal dure to murre khaysa sena achalu artist achalu ndesada wari gamasati wal qabate yadanno isanif guya takka lenjite nyada budan huccu burracho fachudan isa yadachu saganta takka qopesini acha khaystis saganta sanis qabane dehanne jira akasumas gazexessa Ibrahim Haji buura hundeessa jalqaba hawiso afran qallo warra buure khaysa takko isa shora arti oromo khaysati Ibrahim Haji shora gudda tabate saganta satis yora bije wal dura duban qabane dehannu tahay chuda khanaf guya rantana lenji nuti gon mal akka fakatu highlight isa gababa ittin dawada ittin buhara subscribe share godu hindagatina wan mati nutatani wan dawatani irradeebe ogukum ibalama alla magani sinja derrachisi wani terjeune baredu badia ansi podiame ya hundi barida barida umama midai dundara abdin tiyasuma kallayatu kallo uli harorisa mormita kudabra mutin tunti sonsa kallayatu kallo uli harorisa mormita kudabra mutin tunti sonsa apang kekirga di mana machopsa gobanti ijake mashot tatisa apang kekirga di mana machopsa gobanti ijake mashot tatisa derrachisi wak mitajehume bareju badia ansi podiame ya hundi barida umama midai dundara abdin tiyasuma Jali kanto suma tanna gamachitu lucha di pasgoti sirbana badatu Jali kanto suma tanna gamachitu lucha di pasgoti sirbana badatu kuntu kanatati shakyo yena putu ana gamachite amba hinabsitu kuntu kanatati shakyo yena putu ana gamachite amba hinabsitu derrachisi wak mitajehume baredu badia ansi podiame ya hundi barida umama midai dundara abdi tiyasuma ala amalike sabr kala yani ke bijata ka
shakkii afran qalloo oromtitti jalla hiriitoo hiriyaa kootu wajjin galla shakkii afran qalloo oromtitti jalla hundarra caalchisee waaqni tolchee uume bareedu baadiyyaa ansi hoji'ame yaa hundee bareeda uumamaa miidhagduu hundarraa abdiin kiyya sumaa. Baay'eetu sabboontu bareechiftu aadaa xiinxaltu seenaadhaa hubachiiftu gadaa. Baay'eetu sabboontu bareechiftu aadaa xiinxaltu seenaadhaa hubachiiftu gadaa. Hedduudhaan qorratee dubarra adda addaa bareedduu baadiyyaa bareedna ta'e addaa. Hedduudhaan qorratee dubarra adda addaa bareedduu baadiyyaa bareedna ta'e addaa. Hundarra caalchisee waaqni tolchee uume bareedduu baadiyyaa ansi hoji'ame yaa hundee bareedaa. Okay, dalagaan ammaan tana hojjenne kuni dalagaa kuushi hortee kuush warra jaamu Oromoo, Sumaalee, Affaar, Agaw, Sidaamaadha. Akkasumas ollaa keenya kan nu cinaa jiru kan aadaa Harariidha yookaan adaree biyyoodhaati keessa buufnee jechuudha. Dalagaan tana fakkaatti tan Harargeedha babbareedduun ahanuuf teessu. Ammaan tana kanatti aansinee dalagaa kutaalee Oromoo keessarraa fakkeenyaaf Wallaggaa, Shawaa, Wallaggaa, Boorana waan akkanaati kan qabannee
hawaasaaf dhiyaannee san keessaa waan takka kan dhiyeessinu ta'a jechuudha. Awailenji Oromo dafame awaya ilma Oromo barme awai bakuma jitani barme awai dina swarantani barme obse ayege hoguna bochise elu manega ningo munati walu date te sona dadat nada bime sayom duftati Arande minta ifra boru dem tu sera bijera
yoo jiraanne wal agarraa yaa deem rabbitiin sabraa sagalee telayyoon tumte qilleensarraa biifatee sin arguma narabta garaa ijji si arguudhaa beelotee dheebotee ijoollee dhagee kan wajjin guddatee salaamtaa hambisuu keetiif si hijooytee ansi dhaabni kunoo yoo araarsu beeytee sagalee telayyoon tumte qilleensarraa isiyoonnee too tan jaalalaan fuutee biitoo tan jaalalaan fuutee ogguusumaan yaadaay gammachuu na fuutee ogguusumaan yaadaay gammachuu na fuutee. Waan jeesaan irra ce'uu cabsaa facabuu dhaloota duraan gaaga'een ammaa duguuguuf yaa'u cabsaa 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 facabuu. daawwattoota keenya sagantaalee tanneen amma daawwatan kanatti akka bohaartan akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Sagantaalee akkana mana mana keessa teessanii akka sirna aadaa teenyaa shubbisa akkasumas diraamaa fi tiyaatira garaagaraa akka barataniif sagantaa tana like, share, subscribe nu godha. Haaluma kanaan yaada keessanis nuuf qoodaa isiniin jenna. Yoo rabbi jee baadiyyaalee garaagaraa keessa deemnee sagantaa isin ittiin baratan akka isin bira finnu mudhii teenya hidhannee lafaa kaanee jirra. Shagagiitiu khiyya qofa osoo hin taane keessanii aadaa tana ka guddisu ana bichaa osoo hin taane yookaan ana qofa osoo hin taane waliin taaneeti kan guddisnu akka gaa durataa fi leenjisaa Awwisoo Afran Qallootti kanaan ja'a yaada keessanirra bu'uurachuudhaan yaada keessanirra dhaabbachuudhaan nutis waan aadaa hawaasa keessatti hafe funaannee isin bira ga'uudhaaf kaanee jirra. Waliin taanee aartii teenya fuulduratti haa of nuun ja'a waan na dhageeffataniif waan maatii keenya taataniif waan subscribe like share na gootaniif ijaaramnee dhiiga isaaniin wal suphinee kooftaa diinaatti dammaqnee yaaddoo taane yaaddeessinee